Akkam jirtu barattoota, har'a kan waliin ilaallu herrega kutaa ja'affaa boqonnaa 4 jalatti himoota wal caalmaa sararaawaa tarkaanfii tokkeen furuu kan jedhu waliin ilaalla. Boqonnaa tarkaanfii tokkee kanaan furuu jalatti egaa haala nun yeroo darbe ittiin himoota wal caalmaa furuuf fayyadamaa turre yeroo kan fudhatudha jechuudha. Akkaataan ittiin hojjetamu yeroo kan fudhatudha jechuudha. Amma karaa salphaa ta'e akkamittiin akka himoota wal caalmaa furuu dandeenyu waliin kan ilaalludha jechuudha. Innis karaa seerota daddabarsootti fayyadamuu kan jedhudha jechuudha. Egaa fakkeenya 5 irraa yeroo jalqabnu himoota wal caalmaa armaan gadii furmaata isaanii lakkoofsa hundaa keessaa barbaadi jedha. Lakkoofsa hundaa keessaa barbaadi jedha. Gaaffii isa jalqabaa yoo ilaallu xaa'ida'uu 40 irra guddaa 45ti jedha. Xaa'ida'uu 40 irra guddaa yookiin walqixa 45ti jedha. Kana furuudhaaf maal gochuu qabna? Gatii xaa barbaaddanna jechuudha. Gatii xaa argachuudhaaf immoo maal gochuu qabna? 40 kun asii baduu qabdi jechuudha. Xaa qofaatti hambifachuuf jechuudha. Kanaaf maal goona? Xaa'ida'uu 40 isa ture kana yoo maal goone 40 nu baduu danda'a? Hir'isuu 40 yoo goone nu baduu danda'a jechuudha. Irra guddaa yookiin walqixa jennee asiin 40 waan hir'isneerruuf karaa harka mirgaas 40 hir'isuu qabna jechuudha. 45 irraa himichi hima walqixa akka nuuf ta'uuf hir'isuu 40 jenna jechuudha. Asitti 40 hir'isuu 40 meeqa ta'e? 0 ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu xaa'ida'uu 0 yoo jenne yoo dhiisne rakkoo hin qabu. Kanaafiyyuu xaan qofaatti nuuf hafteetti irra guddaa yookiin walqixa 45 hir'isuu 40 ta'a jechuudha. 45 hir'isuu 40 meeqadha? Xaan meeqa ta'a jechuudha? Xaan irra guddaa yookiin walqixa 5 ta'a jechuudha. 45 irraa 40 yeroo hir'isnu. Kanaafiyyuu deebiinsaa gatiin xaa 5 ta'a. Asitti kan gaafatamne maalidha? Furmaata isaanii lakkoofsa hundaa keessaa barbaadi jedha. Lakkoofsa hundaa jechuun immoo meeqa kaasetti jechuudha? 0, 1, 2, 3 jedhee itti fufa jechuudha. Kanaafiyyuu akka asitti deebisa arganne kanatti xaan irra guddaa yookiin walqixa 5ti yeroo jedhu deebiinsaa maal ta'a jechuudha? Lakkoofsa 5 ol ta'antu ta'a jechuudha. 5, 6, 7, 8, 9, 10 jedhee itti fufaa jechuudha gatiin xaa keenyaa. Gatiin xaa deebiinsaa 5, 6, 7, 8, 9 jedhee itti fufa jechuudha haala kanaan. Maaliif? Irra guddaa yookiin walqixa waan jedhuuf. Otoo isheen kun walqixaa hin qabu, isheen kun irra hin jirtu ta'e walqixaa miti ta'e 5 keessa hin jiraatu jechuudha. Amma irra guddaa yookiin walqixa waan jedhuuf 5 keessa ni jiraata jechuudha deebiinsaa. Akka kanatti ilaaluu dandeenya jechuudha. 5, 6, 7, 8, 9 jedhetti fufaa. Kan baarratti nuuf kenname xaa hir'isuu 0.56 irra xiqqaa yookiin walqixa 82ti jedha. Kanas waliin haa hojjennu. Xaa hir'isuu 0.56 irra xiqqaa yookiin walqixa 82ti jedha. Kana yeroo furru maal goona? Asittis gatii xaa qofaatti hambifachuu qabna jechuudha. Gatii xaa qofaatti hambifachuuf maal gochuu qabna? Hir'isuu 56 yoo ta'e, yoo isheen kun hir'isuudha taate ida'uu goona ishee kana balleeffannaa jechuudha. Yoo kun immoo ida'uudha ta'e, isheen kun asii ida'uudha taatetti taanaan immoo maal goona? Ishee kana hir'isuu goonee balleeffannaa jechuudha. Kanaafiyyuu immoo maal goona? xaa hir'isuu 0.56 kana yoo maal goone balleeffannaa? Isheen kun negatiividha waan taateef ida'uu yoo goone balleeffannaa jechuudha. 0.56 ta'a jechuudha. Irra guddaa yookiin walqixa 82 hir'isuu meeqaadha jechuudha? Ida'uu 0.56 ta'a jechuudha.
Asitti itti fufnuun negatiiva 0.56 ida'uu 0.56 kun 0 nuuf ta'a jechuudha. Xaan qofaatti nuuf hafti. Irra guddaa yookiin wal qixa 82 ida'uu 0.56 ta'a jechuudha. Xaan meeqa taati jechuudha? Irra guddaa yookiin wal qixa 82 ida'uu 0.56 meeqadha? 82.56 ta'a jechuudha. Deebiinsaa kana ta'a. Kanammoo yeroo itti fufnee jennu gatii xaa keenyaa arganneerra. Gatiin xaa irra guddaa yookiin wal qixa 80 irra xiqqaa yookiin wal qixa xaan irra xiqqaa yookiin wal qixa 82.56 nuuf ta'eera. Kanaafiyyuu lakkoofsa lakkaawuu keessaati lakkoofsa hundaa keessaati deebisaa yeroo laallannu maal ta'a jechuudha? Lakkoofsa 82.56 gadi ta'a jechuudha. Innis 0 1 2 3 jedhee hanga 82ttidha jechuudha. Maaliif asitti lakkoofsi gatiin xaa maal ta'uu qaba? Lakkoofsa irra xiqqaa yookiin wal qixa 82.56 ta'uu qaba jechuudha. Lakkoofsi irra xiqqaa 82 ta'e immoo meeqadha? 0dhaa kaasnee lakkoofsa hundaa waan nuun jedhameef 0dhaa kaasnee yeroo tarreessinu 0 1 2 3 jennee hanga meeqaattidha jechuudha? Hanga 82ttidha jechuudha kan nuun deemnu jechuudha. Akka kanatti deebisaa argachuu ni dandeenya jechuudha. Kitaaba keessan irras bifa kanaan kaa'eera. Gaaffiin itti aanu xaa ida'uu 0.30 irra guddaa 63 jedha. Asitti hojjennu xaan ida'uu 0.30 irra guddaa 63 jedha. Kana yeroo hojjennu maal goona? Gatii xaa barbaaddanna jechuudha. Gatii xaa argachuuf immoo maal gochuu qabna? Isheen kun 0.30dha. 0.30 balleessuuf immoo maal gochuu qabna? Hir'isuu 0.30 goonaa jechuudha. Asitti ida'uu 0.30 isa ture hir'isuu 0.30 yoo itti daballu asiin immoo karaa harka lamaan isaayyuu wal fakkaataa gochuu qabna. Kanaaf yoo isinis 0.30 irraa hir'isna jechuudha. Asitti 0.30 hir'isuu 0.30 meeqadha? 0dha jechuudha. Kanaaf xaan qofaatti nuuf hafti. Xaan irra guddaa 63 hir'isuu 0.30 jechuudha. Kana yeroo itti fufnee hojjennu meeqadha? 63 irraa 0.3 gaafa hir'istanii 62.70 arganna jechuudha. Kana ta'a jechuudha deebiinsaa. Asitti gatiin xaa maalidha jechuudha? Gatiin xaa lakkoofsa 62.7 ol ta'edha jechuudha. Deebiinsaa lakkoofsa 62.7 ol ta'edha jechuudha. Lakkoofsa hundaa keessaa kan kanaan ol ta'edha jechuudha. Asirratti kitaaba keessan irratti lakkoofsi 67 ol ta'e meeqa? 62.7 ol ta'e meeqadha? 63, 64, 65, 66, 67 jedhee itti fufaa jechuudha. Bifa kanaan hojjechuu ni dandeenya. Akka kanatti gaaffilee kana hojjechuu dandeenya. Egaa seera qaba jechuudha. Wanti nun amma hojjetaa turre seera mataa isaatii qaba. Seerota kanas seera himoota wal caalmaa sararawaa gara hima wal caalmaa sararawaa akkamittiin akka sararawaa wal gitaatti akkamittiin akka jijjiirru ilaalla. Innis lakkoofsi fakkeenyaaf lakkoofsi wayii karaa tokko xaadha haa jennu. As kitaaba keessan irratti isiniif barreesseera. Isa jalqabaa xaa irra guddaa xaan irra xiqqaa haadha yoo jenne asitti xaan irra xiqqaa haadha yoo jenne lakkoofsa kanatti xaa kanatti karaa harka bitaa kana yoo xaa ida'uu baa jenne karaa harka mirgaas a ida'uu baa yoo jenne himni kun hima wal qixaati jechuudha. Hima wal gitaati jechuudha. Maaliif? Kara lamaan isaayyuu baa itti daballeerra waan ta'eef baa itti daballeerra. Baa jechuun lakkoofsa wayiidha jechuudha. Lakkoofsa wal fakkaataa kara lamaan isaayyuu itti daballe himni kun hima wal gitaati jechuudha. Ammas itti fufnee xaan irra guddaa irra xiqqaa aati yoo jenne lakkoofsa kana xaarraa ammas baatiin yoo hir'isne baan lakkoofsa wayiidha jenneerra.
karaa harka mirgaas aarraati baa yoo hir'isne kunis walqixadha jechuudha. Maaliif lakkoofsa wal fakkaataa hir'isne irra gama lamaaniin iyyuu lakkoofsa wal fakkaataa hir'isne irra waan ta'eef himni kun hima walqixaati jechuu dandeenya jechuudha. Ammas itti fufnee xaa kana baay'isuu a jennee baay'isuu baa jennee karaa harka mirgaas a baay'isuu baa yoo jenne karaa lamaan isaayyuu baatiin baay'isne irra waan ta'eef deebiin himni kun hima walqitaa ta'a jechuudha. Ammas itti fufnee kun kan baay'isuudha. Ammas itti fufnee kan hiruu yoo ilaallu xaan irra xiqqaa aati jenne xaan irra xiqqaa aati jenneerra lakkoofsa ammas maal goona xaa baaf hirra fakkeenyaaf baaf irra karaa harka mirgaas as baaf hirra kunis maalidha jechuudha. Karaa lamaansaa baaf hirrirra waan ta'eef himni kun hima walqitaa jechuun ni danda'ama jechuudha. Irra deebi'ee gabaabsee yoon isiniif ibse lakkoofsi himni wal caalmaa xaa irra xiqqaa a jedhamee nuuf kennameera yoo ta'e karaa lamaansaayyuu yoo lakkoofsa wal fakkaataa ta'e itti daballe himni kun hima walqitaati jechuudha. Ammas yoo lakkoofsa hima walqitaa hima wal caalmaa sanatti lakkoofsa wal fakkaataa karaa harka lamaaniin yoo irraa hir'isne himni kun hima walqitaati jechuu ni dandeenya jechuudha. Ammallee irra deebinee kan baay'isuus yoo ilaalle lakkoofsa wal fakkaataadhaan yoo baay'isne himni kun hima walqitaa jedhamuu ni danda'a. Lakkoofsa wal fakkaataadhaanis yoo hirre himni kun hima walqitaa jedhamuu ni danda'a jechuudha. Akka kanatti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Hiikoo 4.3 irratti himoonni wal caalmaa sararawaa kan ta'an lama mandheen kenname keessatti furmaata wal fakkaatu yoo qabaatan himoota wal caalmaa walqitaa yookiin wal madaaloo jedhamu jedha. Kana fakkeenyaan yoo ilaallu kanneen armaan gadii himoota wal caalmaa walqitaa ta'uu fi hin taane adda baasi jedha. Kanas xaa ida'uu 5 irra guddaa irra xiqqaa 8 jedha. Jalqaba irratti xaa ida'uu 5 irra xiqqaa 8 jedha. Lammaffaa irratti kan nuuf kenname immoo xaa ida'uu 3 irra xiqqaa 6 jedha. Xaa ida'uu 3 irra xiqqaa 6 jedha. Kana lamaan isaanii furree haa ilaallu jechuudha. Jalqaba irratti xaa ida'uu 5 irra xiqqaa 8 kan jedhu yoo furru xaan ida'uu 5.8 jedha. Ida'uu 5.8 jedha. Kana maal goona gatii xaatiin qofaatti hambifachuuf maal gochuu qabna? Ida'uu 5 waan ta'eef hir'isuu 5 goone 5 kana biraa balleeffanna jechuudha. Asiin karaa harka bitaa kan immoo hir'isneerra yoo ta'e lakkoofsa wal fakkaataadhaan hir'isuu qabna jechuudha. Himnichi hima walqitaa akka nuuf ta'uuf 5 jenna jechuudha. Karaa kanas hir'isuu 5 jenna jechuudha. Xaa ida'uu 5 hir'isuu 5 maal ta'a? 5 hir'isuu 5 0 ta'a. Xaan qofaatti nuuf hafti jechuudha. Xaan irra xiqqaa 8 hir'isuu 5 ta'a. Itti fufnee yoo jennu xaan irra xiqqaa 8 hir'isuu 5 meeqadha? 3 ta'a jechuudha. Gatii xaa 3 arganneerra karaa kana. Karaa kanas haa hojjennu. Xaa ida'uu 3 irra xiqqaa 6 jedha. Yoo hojjennu itti fufnee xaa ida'uu 3 waan ta'eef ida'uu 3 kana biraa balleessuuf maal gochuu qabna? Hir'isuu 3 gochuu qabna jechuudha. Irra xiqqaa 6 karaa kanas hir'isuu 3 goona jechuudha. Lakkoofsa wal fakkaataa irraa hir'isna hima walqitaa akka nuuf ta'uuf. 3 hir'isuu 3 meeqa? 0dha. Kanaafiyyuu xaan karaa harka bitaa qofaatti nuuf hafteetti irra xiqqaa 6 hir'isuu 3 ta'a jechuudha. 6 hir'isuu 3 ta'a. 6 hir'isuu 3 immoo meeqadha? 6 hir'isuu 3 3dha jechuudha. Kanas gatii xaa 3 arganneerra jechuudha. Kanaafiyyuu gatiin xaa isaanii wal fakkaataadha jechuudha. Kanaafiyyuu himni kun maal jedhamu? Walqixa jedhamu jechuudha. Walqixa jedhamuu danda'u jechuudha himoonni kun. Akka kanatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Ammallee itti fufnee fakkeenya baarratti nuuf kenname yoo ilaalle xaa hir'isuu 4 irra guddaa 7 jedha. Xaa hir'isuu 4 irra guddaa 7 jedha inni jalqabaa. Kan itti aanu
xaa hir'isuu 3 irra guddaa 9 jedha. Xaa hir'isuu 3 irra guddaa 9 jedha. Xaa hir'isuu 3 irra guddaa 9 jedha. Kanas yoo itti fufnee jennu karaa kana xaan jira. Xaa hir'isuu 4 jedha. Hir'isuu 4 kana biraa balleessuuf maal gochuu qabna? Ida'uu 4 goona jechuudha. Kun 0 akka nuuf ta'utti irra guddaa 7 jedha. Asii ida'uu 4 goona irra waan ta'eef karaa harka mirgaas ida'uu 4 goona jechuudha. Hir'isuu 4 ida'uu 4 0 ta'a jenna. Gatiin xaan asiin qofaatti nu hafti jechuudha. Xaan qofaatti yoo nu hafu irra guddaa 7 da'uu 4 ta'a asiini. 7 da'uu 4 immoo meeqadha jechuudha gatiin xaa? Irra guddaa 11 nuuf ta'a jechuudha. Kan isa kanas itti fufnee yoo jennu xaa hir'isuu 3dha. Hir'isuu 3 yoo ta'e hir'isuu 3 kana biraa balleessuuf maal gochuu qabna? Ida'uu 3 goona jechuudha. Irra guddaa 9dha. Karaa kanas hir'isuu 3 ida'uu 3 goona jechuudha. Ida'uu 3 goona. Asii isheen kun 0 nuuf taati. Hir'isuu 3 ida'uu 3ni. Xaan meeqa nuuf ta'a jechuudha? Irra guddaa 9 ida'uu 3 nuuf ta'a jechuudha. Xaan asitti irra guddaa 9 ida'uu 3 meeqadha? 12 jechuudha. 12 asiin 12 arganne, asii immoo 11 arganne jechuudha. Kun himni kun hima walgitaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif? Gatiin xaa isaanii gargar waan ta'eef walgita miti jenna jechuudha. Walgita miti jenna. Himni kun furmaata wal fakkaatu waan hin qabneef hima wal caalmaa walgitaa miti jenna jechuudha. Akka kanatti hojjechuu dandeenya. Egaa kanarraa asuma irratti dhaabnaa. Kutaa itti aanutti Gilgaala 4.3 kan waliin hojjennu ta'a. Hagasitti chaanaalii kanas hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Barattoota baay'ee biraan geessisa. Yoo barattootni baay'een ilaalan dafnee waan isiniif gadhiisnuu fi akkasumallee viidiyoon gara fuulduraatti gadhiisnu akka dafee isin qaqqabuuf sabskiraayib gochuu hin dagatina. Barnoota garaagaraallee chaanaalii kana keessa seentanii hordofuu ni dandeessu. Yaada qabdan kamiifiyyuu koomentii irratti nu barreessaa. Akkasumallee viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e laayik gochuu hin dagatina jenna. Galatooma.